Akkasii inshallah qabxiin itti aantu immoo karaa Lammaa Magarsaati. Doktor Lammaa Magarsaa. Inna Doktor Lammaa Magarsaa warri duuba taa'ee kalee jawwee fa'aa duubaan gartee muka itti micciiraa ture gara duraatti dhufan jechuudha. Bararaa olii allaatti duuti lafaa jedhan duuba taa'anii baratanii uf ijaaranii jabeessanii gara duratti dhufuudhaaf yeroo dheeraa yookaan TPLF yookaan naftanyoota baatanii dhufuudhaaf Lammaa Magarsaa fa'aati yeroo dheeraa lafa maraa turanii dubbiin hin taane warri dura bahee waa dalagu kan inni ergee duuba taa'ee gartee dhadhaa ture. Hin taane ammoo inni deemaa jiru karaa kaawwarra isaa eessummaan isaa irraa odeessi dhufaa jiru Lammaa Magarsaadhaa qabsoo Itoophiyaa haarawatti deebisee akka kaleessaa sadiitti sossoosuudhaaf gara duratti dhufaa jira jedhame. Isa kanaaf yeroo gabaabduu keessatti isaa gabbayee sooshaal miidiyaa gubbaa dubbatu argitan jettee naftanyoonni oduu isa duraa gurraan buufte jechuudha. Oduun isaan jechaa jiran Lammaa Magarsaa qaata duuba taa'ee waa hunda qindeessee sirreessaa akka inni barbaade oofuu fi dadhabanii isaaf warroonni TPLF fi naftanyoonni yookaan ammoo akka isaan baanatti qabsaa'onni jajjaboon naannoo Amaaraa walgahii karaa Ameerikaa keessatti harka lafa jalaatiin taa'aa ture ifattis gabba'uu deemaa kanaan duubatti ammoo obbo Lammaa Magarsaa gara duratti dhufanii eegaa jiran jechuudha. Kanaaf wal qabatee namni akka Profeesar Mararaa Guddinaa fa'aati wanni gara Ameerikaatti sosso'aniif mariilee kallattiidhaan walitti dhufnee waan silaa jiru mari'annee murteeffanna kan jedhuun dhaqame jechuudha. Dirqamuun irraa fudhannee faarsee bulaa warra gara biyya deebisnee dalasiifnuuf ala dalasiifnu keessaayyuu gartee naannoo Oromiyaatii fi naannoo Amaaraa jeequmsa irraa qulqullaa'u jirti. Amma achi gartee karaa san irraa abdii tokko illee hin qabnu. Oromiyaa ammoo deebifnee unkurree naannoo rabshaa godhuudhaaf gartee qopheessuuf naannoo haga murtaa'e gubbaa bobbaana kan jedhutu deemaa jira jechuudha. Kana keessatti Lidatu Ayyaaloo fa'aati warri gartee waan kana qindeessanii deemaa jiranii fi Lammaa Magarsaa waliin dalagan bal'inaan kanneen waliin dalaganii qabeenya qabnu haga awwaalannee qabnuuf qawweef waan jirtullee naannoo Oromiyaatitti godaansifnee naannoo Oromiyaadhaa laaquu qabnaa lafa bal'aa fi naannoo akka malee guddaa waan ta'eef naannolee san keessa jeequmsa jabaa dhaabuu qabna kan jedhu kaanii kun namni tokko duratti waa'ee Mooyyalee irraa dubbadhu naan jedhe kanaan wal qabsiifnee karaa keessaa jechuudha waan amma naannoo Somaaleetitti ta'e kanneen wal qabsiifnee tapha guddaa taphachuu dandeenya. Kun karaa Harargee keessattis gartee jiru qaadoma jimaa waan kana fakkaatuun wal qabsiifnee warra Ogaadenii deebisnee ijaaruudhaan akkasuma gartee Shanee bifa haarawaan Oromiyaa keessatti deebisnee ijaaruun waajjira Daawud Ibsaa jabeessuudhaan karaa san keessa seennee marruufa wajjin dalaguun ammallee bifa haarawatti warra ijoollee gara biyyatti lootee galte lootu galtuu warra maqaa nagaan gale keessatti deebisnee ijaaruudhaan naannoo Oromiyaa kana unkuru namoota ajjeesuuf murteessan hedduu isaanii abbootii qabeenyaa hayyoota akkasii kanneen keessaa warra faallaa mootummaa jiran abbootii qabeenyaa jajjaboo manguddoota hayyoota abbootii amantii kanneen ajjeesuudhaan rabshaan akka ka'u kun daangaa gartee biyyoota ollaa jiran warra Kibbaatii fi Oromoo akkasuma keessaayyuu naannolee adda addaa naannoo isaan lafa kaan keessaa atteeshin yookaan ammoo wanni isaan itti kaan karaa Mooyyalee hiriyaan margame kanaan Baalee keessa Harargee lafoonni kunniin lafa taargetti guutuu bakkaan jechuudha. Gaarii kara keessa kaawwanni isaanummaan naftanyoonni kaan takka jirti jechuudha bakka kanatti ammoo jiran jechuudha. Wanni isaan jedhaa jiran wanni amma Lammaa Magarsaa godhuuf deemu kun eega lafti dhiitee sa'a 11 lafti dukkanoofte deemaa jira. Gartee abdiin tokkollee hin jiru kan jedhu kaanii jechuudha. Isinii galaan kanaaf wal qabatee wanni isaan kaan keessaa takkatti wanni itti milkaa'uu danda'an amantiidhaan ummatoota gartee Itoophiyaa keessa jiran yoo laaquu danda'aniif naannoo Oromiyaa keessaa rabshaan akkasii ka'ee itti milkaa'uu danda'anii yoo kanan taane ammaa achi dhaabbichuu yookaan ammoo Dr. Abiy Ahmad Ali akka isaan jedhanitti yookaan dhaabbichuu jechuudha. Muummicha ministeeraa namni tokkollee Itoophiyaa keessatti namni osoo Afrikaallee itti duulte sammuu warra paartii siyaasaa jedhanii naannoo kana deemuu dhiisi. Yoo Afrikaan guutuun wal gurmeessitee itti duulte waan takka akka irraa buusuu hin dandeenye nuni amannaa jedha warri gartee hayyoota jedhaa ofiin jedhanii karaa Itoophiyaa takkatti afaan tokko amantii tokko aadaa tokko jedhan kun amma lafa kaayan duraan abdii qabaachaa turre abdiin amma Itoophiyaa deebi'anii unkuruu jeequu yookaan waa jijjiiruudhaa zeeroo jira. Maaliif namoonni gara duratti dhufan xiqqoo namni hubannoota siyaasaa qabuuf waa silaa jijjiiruu danda'u Lidatu Ayyaaloo ture. Waggaa 30 ol muuxannoo siyaasaa qabaa. Itoophiyaa tan akka gaariitti
mootummoota iddoo wajjin mormuudhaan siyaasaa keessatti muuxannoo guddaa qaba. Gartee ammallee nama suuta deemee waa dalaguu fi mootummaallee yeroo mormu akkatti mormuu fi waa godhuu danda'u inni nu hokkolee hafee kan kanarraa hafe Lammaa Magarsaa fa'aati kaleessas akka isaan hubannoota tokkos hin qabnee fi achi keessatti heeyiidhaan ilmaan Oromoo harka dhoofsanii deemaa turan arginee jirra. Jawaar Mahaammad waan gabaa gubbaa bahee argamee wanta takka sossoosuu dhiisii ufiifu ijoollee wajjin gad deebi'ee guyyaa irraa gartee atakaroo keessa seenee uf xiqqeessee diidatti uf darbee gartee warroota yuutuubarootaa fi warra tiktookaroota illee hanqatee zeerootti bahee kanaafuu gartee namni yoo ta'e waa jijjiira jennee eenyu Lidatu Ayyaalooti. Innis adda isaa tahee jira. Iskindir Naggaallee eennee turre Iskindir Naggaadhaa gaafa qawwee fudhatee gaara galee kasaaree namni waa sossoosee Itoophiyaa keessa gara duratti dhufee waa godhu tokkollee akka hin jirre kan jedhu kaan jechuudha. Kun namni abdiin eeggamaa ture Shaabiyaadhaaf Wayyaanee yoo galti Itoophiyaa hunkuruu dandeettii lolattis yoo seente bifa Harawayyoo kaastee shaneedhaaf faannoo ammattee araa kiilootti ni deebina kan jennu eegaa turre jennee jechuudha. Tanuma dubbiin ani soonni biraa jedhu hin jiru. Ilmaan Oromoodhaa wanni deemaa ture kana. Kun waan isaan kaayan Dr. Abiy Alii yookaan ammoo abbichuun jechuudha muummichi ministeeraa gara Jimmaa deemuudhaa fi kana gubbatti ammoo wanni gara Jimmaa deemaa jiruuf Lammaa Magarsaa gara duratti dhufaa jira. Akkasuma warri Amaaraatiif Oromoon walii galaa jirti. Kanaaf anis uummata kiyya qabadhee naannoo isa irraa sochiilee godha kan jedhuuf waan isaan tuqan kanneen gartee hedduu kaasanii uummata Oromoo deebisee Jimmarraa eegalee muummichi ministeeraa keessa deemanii qabachuudhaaf deemaa jiran jedhan jechuudha. Kun ka ololli isaa dhoofan dheeraadha waan as gubbaan dubbadhuu miti. Gabaabduu tanarratti qoosii waa waliin jenneetiin sa'aatii walitti hin dheerannu adda sa'aatiin jalaa dheeradhee dhufi anis yaada kiyyatti dabalee inshaallaa adda deemna jechuudha. Wanni jirtu qaqqaalee bareedduu ilmaan Oromoodhaa warri nafxanyootaa amma kaa'aa jiran kana jechuudha. Dura misii fi tawaayii Lammaa Magarsaadha. Karaan irraa dhufte guyyaa 3-4 dura dhufaa turte Lammaa Magarsaa akka duratti as dhufu keessaayyuu wanni tokko shakkiin lafa kaa'ame waan amma karaa naannoo Somaalee yookaan ammoo naannoo Mooyyaleetiin dalagame Baalee keessallee bakkoota hedduutti waan dalagamaa jiru jira. Lafoonni Oromoodhaa gara naannoo Somaaleetti cittee jedhamee deemamu kan. Kanaan wal qabatee namoonni inni kaa'aa jiran shira biraattu mootummaa kana keessa jira. Inni kun tooftaa ittiin deebisanii fincila naannolee Oromoo keessa kaasuuf dalagame kan jedhu lafa kaanii kana qulqulleeffadhee boru isinii fida. Kanaan duratti ammoo nama deemaa jiru Lammaa Magarsaa fa'aatii namni nafxanyoonni duratti as dhufanii jedhan. Garuu akka duuba jiru qarallee ni beekanii. Waan danda'u godhaa jiru Jawaar Mahaammad himee ture jechuudha. Wal quba qabnaa jedhee jira. Baqachaa dhaqee jechuudha. Gaafa duraa afaan Amaariffaatiin yeroo tokko tokko lagarra jedhaa ture ka'ee eegasii deebi'ee wal quba qabnaa jedhe jechuudha. Wal quba qaban. Ganamarraa wal quba qabanii hadhaa miti. Sagantaan isaan lafa kaan hojii olii qoodanii Lammaa Magarsaa bakka jiru san irraa kaa addunyaa irratti waan uummata Oromoo irratti keessaayyuu rakkoolee deemu kana guutuu isaa duuba taa'ee namni addunyaadhaaf karaa afaan Ingiliffaatiin facaasuu fi yeroo dheeraa Shaabiyaa raagaa Ijiptiif dalagaa ture isa ta'uu kan namni hin beekne hin jiru jechuudha. Riphisee akka itti hin beeknetti ufillee barumsuu fi barachaa uf jijjiiree duratti as dhufuuf illee nama barumsa qabu dandeettii qabatu dhufee waa dubbataa fi yeroo dheeraa taa'aa ture jechuudha. Ammoo inni fide maali yoo jettan wanni marti kasaaraa harkaa taate namni hunduu waan eegaa ture karaa maraaka isaan lafa kaanii akkana goona jedhanii warroota addunyaa irraa karaa ittiin mootummaa kana cabsan gorii guddaa itti baasanii yeroo ofii itti gubanii akka ofitti akka muummicha ministeeraa of ijaaraniif jabeessuuf dhufuuf deemaa turan jechuudha. Yeroo isaan laalan wanni hunduu zeeroo harkaa taate jechuudha. Wanni hundinuu wanni tokko isaan jijjiiruu danda'an fiduu danda'an tokko illee hin jiru. Maaliif bakka isaan kalee yaadaniitti qophaa'anii muummicha ministeeraa jiru dachiibsame jechuudha. Muummicha ministeeraa nama amma teekinooloojiin taphachaa jiru. Sammuu isaan kutaa laakkanii digirii dippiloomaan deemanii miti dubbiin achi bira kuttee jirti amma. Artifishaal intelligensiidhaan taphachuu jira muummichi ministeeraa. Sisteema guutuu isaatu gartee akkoota biyyoota guddatte Chaayinaa fi Ameerikaa Awurooppaatti jijjiiruu jira. Kana isaan dhaqqabanii waggaa 20 irraa fudhata. Lammaaf Jawaar faati yookaan ammoo gartee Lidatu Ayyaaluu faati warri silaa gartee kanam naannoo Amaaraa Tigroo irratti amma TPLF maal kanni waggaa 20 sanuu gartee namticha booyyoo waliin deemtee waggaa 20 gaafa waggaa 20 jarri san qorattee dhuftu Itoophiyaan eessatti yoo jettan rabbi umrii nu haadhee rasuuliin arguu deemna jechuudha. Ammallee wanni galgalaa isaan rifachiise maali? Sisteemni muummicha ministeeraa gaffide warri paartii siyaasaatii miti jedhee xiqqoo masii hafuura siyaasaa ulate tokkollee Itoophiyaa keessa lamuu akka bakka hin qabne murtaa'ee lafa taa'ee jira. Amma hedduun namaa wanni wal fixuuf gamaa gamanaa uummanni kenna. Sadarkaa gartee ganda deebi'ee amantii wal fixaa jiruu fi namoota kanatu gara taayitaa as dhufaa eega gariin namaa. Amoori gariin Jawaariin jala seenee dhagaa namaa dhukkina bara kaasu gartanii
Amma maaliif deebisan? Arsii Harargee amma lammaa yoo gad dhufe Wallaggatti dhufa jechuudha. Amma qara inni dhukkee olirraa kaasu jiru yoo kana kun Kadir Martuu jedha kun Jawaar jedha bakka itti deebite siyaasaa Oromoo laala. Bakka siyaasaan Oromoodhaa itti dachaate laala. Bakka warri gartee kasaare bakka isaan dhaabbatan namoota gartee isin siyaasa dalagaa eeddan bakka itti deebi'e Kadir Martuutiif Jawaaritti deebi'e Arsii Harargee deebisan jechuudha. Kuni maali yoo jettan warri waan kana dalagu warri kalee waan akka ofitti gudda jedhanii ilaalan kaleessallee kanum dalagaa turan. Wanni kun maaliif ka'amu? Maaliif Kadir Martuutiif Jawaar jidduu dhalate? Namni garii waan jiru Mustafaan Jawaar arrabsee maa akkasin godhina warra jedhullee jira gartanii. An Jawaariin arrabsine ni morme malee warra akkas deemtan. An Jawaariin hojii teenna keessa waa'ee Oromoo keessaa bahii jedheen waan godhuu hin dandeenye yoo ammoo Oromoodha. Oromoo waa dalaga jette harkarraas nu kaayi koottu harsfidii harkarraas kaayi sirraa haa bitattu Oromoon. Anus deeggaraa jedheen yoo ati uuma takka waan Oromoo bu'aa qabu fidde malee hin arrabsine Jawaariin. Namni gariin maal jedhanii Mustafaan Arsii maaliif gartee isa waan Arsii noo namni Arsiif na dhiise hin jiru. Arsiin na jala deemtu nama xiqqaadha. Namni Arsii kan Mustafaa peejii kiyya sheer godhu na jala deemtu maaliif? Namni walii galatti murtiin asiin durna irratti dabre hadhaan waggaa jaafuu hadhaati ni beeka namni hedduu as keessa ni jiran. Taa'amee nama peejii kiyya sheer godhe na jala seeni beekumtii nama san argachiiftanii gabaan addaan galte addaan galleeyanii murteessanii. Namni tokko waa'ee kiyyallee dubbatu waa'ee kiyyallee sheer hin godhu. Ni beektanii jechuudha. An Arsii ta'eef namni dhiise hin jiru. Namni diina natti iyyuu Arsii qulqullitti ilmaan sikkoo mandoo osoo hin taane baandaan Arsii keessa jiruuf galtuun Arsii keessaa guutuun inamii keenya ajjeesuu na barbaadde akkasii fudhaa tara wanni isin kaasee maali siyaasaa sadarkaa sanii oofaa jiran ibalu achi Oromummaa dagatanii waan irra dhufneef karaa deemnu dagatanii wanni kun guutuu waan isaan dalagan gandaggalanii dhagaa gandaa walirratti oofaa jiran siyaasaan warri paartii siyaasaa jedhan hayyoota jettan sadarkaa kan dhaqe namoonni biyyaan deeman namni hubannoota qaban yeroo wanni akkanaa galte gabbaanii asiin dura maal jenne Jawaar Mahaammadiin namni maqaa keetiin suuraa kee ofirra kaatee siif jecha wal fixaa jira dhaabi waan kanan bakka nan buutanii dhaabbadhaa jedhiin jenneen ni dide. Jawaar nama hattuu akka duriyyaa akka isaa maqaa dhaya. Wanna kana gubbaa yeroo bahe namoota wannaa yoo akka munda maqaa dhaya jechuudha. Maaliifi namoota ni beeka beekumtii akka namoonni hin arganne namooti jajjaba akka namni gartee wannan hin jenne atteeshiin kaayoon inni kaa'ate jechuudha gartee kaa'an. Kanaaf warri biyya tana keessa jirtan ilmaan Oromoodhaa waa tokko irra waliin fitina waan nan isinii dhaabu. Waan kana guddoo biraallee wanni isin haasawu jiru. Maal isin siyaasaan Itoophiyaadhaa isin hin galle nama hedduu. Wanni durii akkaataa duriitti deeman jijjiiramee jira. Muummichi ministeeraa harka dhibba jijjiira. Eebalu mootummaan kun bu'ee warri eebaluuf dhufaa jettanii eebiddanii isin tokkoffaa wanni sun kompiliitilii dhibbatti jijjiiramee jira. Hin dhufu nam tokkollee. Jawaar fadhiis lamma maali jinni maal kanneen dhiisi. Namni guyyaa tokko biyya tana irratti yakka afaaniin jecha takka waa jedhe akka inni duratti hin dhufne hojiin arguu deemtan. Naashinaal aayidiin kun wannaa nama maraa qabatee dhufa. Kanam tokko raaquu hin dandeenye waa godhuu hin dandeenye. Akkamitti deema biyyi guddattee yeroo hedduu isin hima. Nalagaa biyyoota guddate keessatti namni tokko seenaan isaa qulqulluu ta'uu qaba. Biyya bulchuu dhiisii ganda bulchuudhaaf. Ganda bulchuu milishaa ta'uuf. Mootummaa tokko keessa seenuudhaaf dhibbatti nama qulqulluu uummanni namni tokko isa faallaa isaan deemne ta'uu qaba. Seenaan isaa qulqulluu ta'uu qabdi takka. Inni lammataa ammoo namni sun nama siyaasaa kamiinuu laaqamne ta'uu qaba. Siyaasa kamiinuu jechuudha. Kanaaf eenyu bakka kan dhufaa jedhamu ijoollee hadhaa yuunivarsiitii jiran namoota gadi ol dhufan warra takka siyaasa ho'ilee keessan seenin namoota dandeettii qaban barumsa qaban warra hadhaa bulchiinsaan. Awwaluma ka'ee namni tokko yookaan digirii qabaa, dippiloomaa qabaa, piroofeesaraa, dooktora jechuun osoo hin taane namoota bulchiinsa irratti baratan. Biyya Ameerikaa keessatti pireezidantii ta'uudhaaf ijoollummaa irraa waa'ee pireezidantii baratan jechuudha. Ijoollummaa gaafa isaan iskuula seenan irraa fiildiin isaanii san achirra guddatanii baratanii waan san qoratan waan san irratti honnedhan istadiin isaanii san gubbatte jechuudha. Namoota santu gara pireezidantiitti dhufa. Poolisa yoo ta'uu barbaadan akkasitti wanni hundinuu tartiiba qabdi jechuudha. Wanni Afrikaa kana laaqanii beekaa maaliif namni tokko meedikaal dooktor namni marfee nama waraanu dhufeetuma siyaasaa asii cambaa jechuudha. Namni waa'ee qonnaa baratee dooktoraa inni kan eebbifamee sanii dhufee asii waa'ee gartee qonnaa laaqaa jechuudha. Rakkoon osin kan dhoqqeenu siyaasaa biraa dhiitaa turre dhiisaati
namni fiildii isaa waan barate malee dhufee bakka biraa seenuudhaan biyyituun cabxee badde jechuudha. Muummichi ministeeraa waan kana injifatanii ol ba'anii maali? Ni baratanillee muuxannoollee hojii irratti bobba'anii dalagan. Waa'ee waraanaallee beekan, tikaallee beekan, bulchiinsaallee beekan, saayinsii fi teekinooloojiillee beekan. Waan kana guutuu hojiinis barumsaanis walammachiisanii dhufaniiti injifannoo hagana galmeessanii jechuudha. Kanaaf hadha jijjiiraa jiran.